sina nyaate amma yaaltu gaafa yaalte atiyyuu garaa jabaatti dhiiga lolaaftee na baattee nan nuffine kanamaa. Nagaan abbaa, nagaan ilmaa, nagaan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkichaa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti seenidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota qiddisti YouTube akkam jirtu nagaa keessanii miti? Ani obboleettiin keessanis nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Inni madda nagaa koof madda nagaa keessanii ta'ee haa eebbifamu siniin jechuun jaaladha. Egaa ani yeroo baay'ee nagaa nama gaggaafachuu nan jaaladha. Nagaadhaan riikaardii dheeressa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee nagaan nama biraan argamu, nagaan haalota biraan argamu, nagaan tokkoof tokko waaqayyoon biraa argama waan ta'eef dabaleen jedha nagaan siniidhaaf haa ta'u siniin jecha guyyaa har'aa jechuudha. Wanti baay'ee na ajaa'ibe tokkoo fi waan hin argeen qaba jechuudha. Faarfataa kan ta'e obboleessa keenya jechuudha. Obboleessa koo maaloo afaan kana dhageessaa laata? Mee ati hoteela keessa shubbisaa jirta moo waldaa keessa akkatti faarfachaa jirta? Maali sinoo? Ani kan na dhibee jechuudha. Faarfattoon nama dhufaa jirtan kun maalidha? Gaaffiin qaba jechuudha. Maalidha sila sagalee qabdanii faarfattu moo waaqayyo argamu jettanii faarfattu moo fuuldura namatti argamuudha jettaniitu suufii keessan uffattanii madarakii irratti bahuudhaaf faarfattu moo ulfinni waaqayyoo mul'atee waaqayyoon akka argamu idaan dhaloota akka hiikamuuf faarfattu? Kuni gaaffii koodha jechuudha. Obboleessa koo waaqayyoo gaafa faarfatamu yoo ulfinni waaqayyoo sirra bu'ee dhaabbachuu yoo dadhabdeetta ta'e gaarummaa waaqayyoo yaadattee lafa waaqayyoo si kaase yaadattee yoo ta'e jilbeeffatameet dunuufkatameet waaqayyoodhaan faarfatama afuura keessa yoo galte. Ati garuu akka nama machaa'ee akkas miti, akka nama machaa'ees miti, akka faarfataas miti. Maaltu minxaafirraa duddaan si ciibsisee miila kee asii olee samii irratti ol garagalchitee miila kee walitti rukuchiisaa si faarfachiise? Iddoo aarsaa waaqayyooti mee iddoon sun? Maali nutoo afuuraan kan guutaman faarfattoota baay'ees beenna, raajota baay'ees beenna. Maaliidhaan akkana si godhu? Warri umurii ati keessa jirtu keessa jiraatan illee homaa miti. Xixiqqootum dhufanii maa fageessitanii yaadne sinii? Ofiinuu dhaloonni teekinooloojii garaagaraa ilaaluudhaan wanta garaagaraa ilaaluudhaan karaarraa badaa jira waan ta'eefi meesi warri wangeela beenna jettan, warri faarfattoota taatan, warri raajota jettanii maqaa sinitti moggaafame fakkeenya ta'uudhaaf karaa isa dhugaaf isa jiraataa isa ta'e sana isa wangeela irratti dubbatame sana agarsiisuudhaaf kaayyoo maan godhatina? Kaayyoo maalidhaaf hin godhatina? Waldaa tarraa miila kee asii olee ol garagalchitee faarfatte sana keessatti ijoollee waggaa 4 jiru, waggaa 6, waggaa 7, waggaa 10 jiru, waggaa 15 jiru kan afurri faarfannaa afurri dibataarra jiru. Akkuma ati faarfatte kana godhe gaaboru. Akkuma ati goote kana godhe jechuudha. Fuuldura isaaniitti faarfattee taqa. Fuuldura isaaniitti miila kee samiitti ol garagalchite miila kee lama walitti rukutte. Afuuraan guutamte gaa. Maa sobda? Wangeela tajaajilteelta yoo ta'eera ta'e, dhugicha dubbachuudhaaf baate yoo ta'eera ta'e, dhugaa wangeelaa akkatti misi ajaju qaba, akkatti si oofuu qabame, akkatti karaa sitti agarsiisuu qabame. Malee mee akka barbaaddetti mee miti kan karaa sitti agarsiisu.
ani jechuudha dhalootaaf dhaamsin dhaamutu yoo jiraateera ta'e jechuudha yaa dhaloota nama faarfannaa baaseedhaaf faarfannaa baasuu hin qabnu nama iddoo aarsaa lallabe dhaabbatee lallabeedhaaf iddoo aarsaa dhaabbannee lallabuu hin qabnu namumatu waaldaa baneedhaaf waaldaa banuu hin qabnu namu wangeela baateedhaaf wangeela baachuu hin qabnu sinii gala eela kan wangeela hin baanne sinitti immoo kan wangeela gaggaragalchanii hin banne wangeelli maal akka ta'e kan hin beenne kumaatama isaanii jira jechuudha kanaaf erga wangeela beenne jennee irra ta'e sirota wangeelaa beekuu nu barbaachisa dhalootaaf gaarummaa dhalootaaf qajeelfama taanee dhalootatti agarsiisuu qabna dhaloonni waan irraa hubachuu qaba kanaaf iyyuu an akka kootti faarfataan kun gaarii godheera sirriidha jedhee biraan darbu sirriin hojjannee sirriin goone amaariffa kan faarfatan keessaa oromiffas kan faarfatan keessaa kallattii garaagaraatiin kan faarfatan afaanota garaagaraatiin kan faarfatanii baay'ee isaanii hin beekna baay'ee isaanii argineerra iddoo aarsaati madirakiidhaaf iddoo kan kennan caammaa isaanii kan baafatanii faarfatanii hin beekne jechuudha hin beekne sirriittidha kanaaf iyyuu ani jechuudha gaaffiin qabas gaaffiin ani qabu immoo maalidha yoo jettaniittu ta'e dhiifama waca ijoolleedhaa fi gaaffiin ani qabu warri waaldicha keessaa yeroo inni akkasittidhaanii miilla isaa ol fannisee achi ciisee faarfatu warri faarfachaa turtan warri isa wajjiniidhaan jalaa qabdan simmaaleedha otoon sin ta'ee jechuudha nan ta'a jechuudha hin faarfadhu mee nama amma sanaa keessa jechuudha kun sirrii miti nama jedhuun dhabee faarfataan kun ijoolleen xixiqqoonni yeroo tokko nan arga madiraki irratti kennanii yeroo isaan eebbisi naamna jedhanii yeroo isaan diina ifatanii naamna jedhan jechuudha garuu maal goseetti fakkaata ijoolleen jechuudha akka nama lisaanii haasa'u godhaniitu isaanis sobu waan ta'eef jechuudha tajaajilaa waaldicha waan sobuuf dhaloonni xixiqqoottiin hin sobdu jechuudha dhugaa hin sobu jechuudha kan sin ajaa'ibu jechuudha afaanii hin sobu sobaniit afaan akka afaan lisaaniitti afaan fidatanii maal godhu inaasa'u jechuudha maaliif akka barsiifateetti waan ta'eef jechuudha akka leenjifateetti waan ta'eef jechuudha milikkitoonni waaqayyoo mul'achaa jira yaa obboleessa koo yaa obboleetti koo gaa'eera dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos gaa'eera sababii dhufaatiin isaa ga'eedhaa fi argaa jirra milikkita kanaaf iyyuu of sirreessi of deebisi sittimu faarfadheeraa iddoo nan argadha lallabeera iddoo nan argadha raajeera iddoo nan argadha jette bafusum keessa keetti abdiin horatiin kana miti jechuudha kan iddoo siif qopheessu faarfachuu kee miti kan iddoo siif qopheessu lallabuu kee miti kan iddoo siif qopheessu obboleessa koo hojii keetti iddoo siif qopheessa hojii keetti iddoo siif qopheessa waggoota hedduu soomeera waggoota hedduu lallabeera faarfadheera jettee iddoon argadha jettee keessa kee keessatti hin yaadin hin tilmaamin dhugaan siin jedhan jechuudha gootota baay'ee jira shamarran keessaas dhiirota keessaas jechuudha bakka deemanitti dhaabbatanii kan kadhatan bakka deemanitti osoo deemaa jiran dhaabbatanii osoo hin taane taa'anii kan kadhatan kan maqaa hin qabne kan waancoo biyyarra jiru kan waancoo gidiraa dhalootarra jiru kan caccabsan maqaa warri baafattan raajii paastar qees warri jettan warri maqaa Yesuus Kiristoosiin nagadattanii nyaattan eshi magganyaa'ee ammoo kanuma ammoo ta'e immoo magganyaa'ee Yesuus siif argame akkasitti hin faarfatte midati
foon keetu siif argame malee. Iyyesuus gaafa namaaf argame faarfatanii waan gaaraarraa namaaf kennamutu jira. Waan gaaraarraa namatti mul'atutu jira. Akkaataa itti nama faarfachiisu, akkaataa itti nama lallabsiisu, akkaataa itti nama raajisu ofuma isaatii gaaraarraa namaaf kenna jechuudha. Hin arginame warra ittiin cabaan fayu, warra ittiin kan duude, kan jaame argan kumaatama isaanii jechuudha. Kanaaf gooftaan sinaa eebbisee eebbifamaa. Shaaloom ayyaanichi siif haa baay'atu.